Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii Barooftuu har'a kan waliin ilaallu 2.25 lakkoofsota elektiroonotaa, pirootonotaa fi niwutiroonotaa murteessuu kan jiru waliin ilaalla. Egaa xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Hariiroon lakkoofsa hangaa, lakkoofsa atomawaa fi baay'inni tokkoon tokkoo akaakuu suudota cita atoomii tokko gidduu jiru haala armaan gadiin ibsamuu ni danda'amaa jedha. Asirratti egaa lakkoofsa atomaa walqixa lakkoofsa pirootooniidha. Lakkoofsi atomaa walqixa lakkoofsa pirootonotaati. Akkasumallee lakkoofsa elektiroonotaa faana walqixaadha. Lakkoofsi hangaa immoo lakkoofsa pirootoonii ida'uu lakkoofsa niwutirooniiti. Lakkoofsi hangaa jechuudha. Lakkoofsi hangaa eenyu faana walqixa? Lakkoofsota pirootonotaa ida'uu lakkoofsota niwutiroonotaati jechuudha. Lakkoofsa hangaa kan argannu niwutiroonii fi pirootoonii walitti daaneen lakkoofsa hangaa arganna. Lakkoofsi atomaa immoo lakkoofsa pirootoonii fi lakkoofsa elektiroonii faana walqixa jechuudha. Asirratti akkuma argitan kuni lakkoofsa maaliiti? Lakkoofsa hangaati. Lakkoofsi hangaa argachuudhaaf lakkoofsa pirootoonii ida'uu lakkoofsa niwutirooniiti. Asirraa akkuma argitan jechuudha. Maaliif asitti lakkoofsi atomawaa fi lakkoofsi pirootoonii walqixaadha. Akkuma asirratti argitan jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa hangaa argachuuf pirootoonii ida'uu niwutiroonii jechuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo lakkoofsa atomawaa ida'uu niwutiroonii jechuu dandeessu. Tokkuma jechuudha kunii fi kun. Lakkoofsa niwutiroonotaa argachuuf jechuudha. Lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa atomawaa jettu jechuudha. Asirraa baasuu dandeessu. Akkuma argitan ishii kanarraa jechuudha. Amma asirratti lakkoofsa hangaa walqixa lakkoofsa atomawaa ida'uu lakkoofsa niwutiroonotaati miti. Kana maal gootu? Lakkoofsa niwutiroonotaa asirraa yeroo barbaadan lakkoofsa niwutiroonii asirraa argachuuf maal gootu? Lakkoofsa atomawaa ida'uu lakkoofsa niwutiroonotaa walqixa lakkoofsa hangaati mitire. Kana jechuudha. Maal gootu? Kana immoo lakkoofsa niwutiroonii kana yeroo barbaadan lakkoofsa niwutiroonii walqixa lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa maaliiti? Lakkoofsa atomawaa. Maaliif ishiin kun as yeroo dabarsitan as yeroo dabarsitan negatiivaan dabarti. Kanaafuu lakkoofsa niwutiroonotaa argachuuf maal gootu? Lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa atomawaarraa hir'isu jechuudha. Lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa atomawaa. Akkasiin argattu lakkoofsa niwutiroonotaa jechuudha. Kun asirratti isiniif kaa'eetii jira kitaabni keessanuu jechuudha. Yookiin immoo lakkoofsa niwutiroonii jechuudha. Akkasiinis barreessuu dandeessu. Lakkoofsa pirootoonii, lakkoofsa atoomii yookiin immoo akkasittis barreessuu dandeessu. Lakkoofsa niwutiroonii argachuuf jechuudha. Walqixa lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa maalii jechuu dandeessu? Pirootoonii jechuu dandeessu. Maaliif pirootoonii fi lakkoofsi atomawaa walqixa waan ta'eef jechuudha. Akkasitti barreessuus dandeessu. Kanaanis barreessuu dandeessu jechuudha. Fakkeenya kana yoo ilaallu atoomiin pootaasheemiidha kuni kaan kun jechuudha. Atoomiin pootaasheemii pirootoonii meeqa qaba? 19 qaba. Lakkoofsi hangaa isaa immoo meeqadha? 39dha. Yoo ta'e jedha. 39 yoo ta'e lakkoofsi atomawaa isaa meeqadha? Amma egaa lakkoofsa pirootoonii qabna. Lakkoofsi pirootoonii
19. Lakkoofsi pirootoonii fi lakkoofsi atoomaa immoo wal qixadha. Maal jenneerra lakkoofsi atoomawaa fi lakkoofsi pirootoonii wal qixadha. Akkasumallee lakkoofsi elektiroonii faana wal qixadha jechuudha. Kanaafuu meeqadha jechuudha? 19 ta'a. Lakkoofsi atoomawaa pootaasheemii 19 ta'a jechuudha. Lakkoofsi elektiroonii isaa meeqadha? Innis illee akkasuma 19dha. 19 ta'a. Lakkoofsi niwutiroonii isaa meeqadha? Lakkoofsi niwutiroonii immoo niwutiroonii argachuuf immoo maanni lakkoofsi niwutiroonii argachuuf lakkoofsa hangaa hir'isuun lakkoofsa atoomawaati. Lakkoofsi hangaa isaa meeqadha? 39 mitiire? 39 hir'isuun lakkoofsi atoomawaa isaa meeqadha? 19 mitiire? 19 meeqa ta'a jechuudha? Lakkoofsi niwutiroonii isaa yeroo hir'isan meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. 20 kan isin argattan. Asirratti egaa isiniif hojjeteetii jira kitaabni keessan jechuudha. Lakkoofsi pirootoonii isaa meeqadha? 19 kan pootaasheemii jechuudha. Lakkoofsi hangaa isaa immoo 39 kuni kennama isaati kan nuu kennamedha jechuudha. Kan asitti nuu kennamedha. Lakkoofsa pirootoonii isaa 19, lakkoofsi hangaa isaa 39dha. Kanaafuu egaa asitti kun kennama isaati. Kan nuti barbaannu immoo maal barbaadaa nuun jedhe? Lakkoofsa maalii isaati barbaadaa nuun jedhe? Lakkoofsa atoomawaa isaati. Lakkoofsi atoomawaa immoo lakkoofsa eenyu faana wal qixa? Lakkoofsa pirootoonii faana wal qixa. Kanaafuu maal ta'a? Lakkoofsi pirootoonii faana wal qixa lakkoofsi atoomawaa jechuudha. Kanaafuu 19 ta'a jechuudha. Lakkoofsi maaliisaa? Lakkoofsi atoomawaa pootaasheemii jechuudha. Kan pootaasheemii 19 ta'a. Atoomiin chaarjii dhabeessi lakkoofsi pirootoonii niikulasii keessa lakkoofsa elektiroonii waliin wal qixa. Akkuma argitan egaa pirootoonii fi elektirooniin isaa wal qixadha. Atoomiin kun chaarjii dhabeessadha. Atoomiin pootaasheemiin kun chaarjii dhabeessa. Kana jechuun elektiroonii hin kennines hin fudhannes jechuudha. 19 qaba. 19 isaayyuu qabateeti jira. Kanaaf maal jenna? Atoomii chaarjii dhabeessa jennaani. Yeroo kanatti egaa elektiroonii fi pirootooniin wal qixadha jechuudha. Pootaasheemiin jechuudha. Pootaasheemiin bakka bu'eensaa kanadha. Kaa guddaa jechuudha. Pootaasheemiin atoomiin kun chaarjii dhabeessa kan jennu elektirooniin isaa meeqadha? Elektirooniin isaa 19dha. Elektiroonii kana hin kennines atoomii biraatiif jechuudha. Atoomii biraatiif hin kennines hin fudhannes. Ofittis hin fudhanne hin kennines. Kanaaf maal jennaani? Chaarjii dhabeessa jennaani. Chaarjii dhabeessa yeroo ta'u immoo atoomiin chaarjii dhabeessi lakkoofsi pirootoonii isaa fi lakkoofsi elektiroonii isaa wal qixadha jechuudha. Kanaafuu chaarjii dhabeessa kanaaf jenna jechuudha. Chaarjii dhabeessa kanaaf kan nuti jennu. Kanaafuu chaarjii dhabeessa waan ta'eef egaa lakkoofsi elektiroonii isaa fi lakkoofsi pirootoonii isaa wal qixadha. Kanaafuu lakkoofsi pirootoonii keenyaa meeqadha? 19dha. Kanaafuu lakkoofsi elektiroonii isaas kan pootaasheemii jechuudha. Meeqa ta'a? 19 ta'a jechuudha. Kanaaf lakkoofsi elektiroonii isaa meeqadha? 19 ta'a. Lakkoofsa niwutiroonotaa immoo akkamitti arganna? Lakkoofsa hangaa hir'isuun lakkoofsa atoomawaa yookiin immoo lakkoofsa pirootoonii jechuus dandeessu. Maaliif lakkoofsi pirootoonii fi lakkoofsi atoomawaa wal qixa waan ta'eef jechuudha. Kana yeroo walirraa hir'istan lakkoofsa niwutiroonii argachuuf jechuudha. Lakkoofsa atoomii lakkoofsa niwutiroonotaa argachuuf immoo lakkoofsa hangaa hir'isuun lakkoofsa atoomawaa yookiin immoo asitti lakkoofsa pirootooniis jechuu dandeessu asitti jechuudha. Maaliif lakkoofsi pirootoonii fi lakkoofsi atoomawaa wal qixa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu lakkoofsa niwutiroonotaa argachuuf lakkoofsa hangaa hir'isuun lakkoofsa atoomawaa hir'isitu jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi hangaa keenya 39 irraa 19 yeroo hir'isan meeqa argattu? 20 argattu jechuudha. Itti aansuudhaan gilgaala 2.4 waliin haa ilaallu. Gaaffiin tokkoffaa maal jedhaa? Atoomiin magneeziyeemii pirootoonii
12 qaba. Hangi atoomaa isaa 24 yoo ta'e lakkoofsi atoomaa isaa meeqa? Lakkoofsi elektiroonii isaa meeqa? Caarratti immoo lakkoofsi niwutiroonii isaa meeqa jedha. Egaa asirratti atoomiin magaaneeziyeemiin lakkoofsi pirootoonii isaa meeqadha? 12dha. Lakkoofsi hangaa isaa immoo 24dha. Asirratti maal gaafate? Lakkoofsa atoomawaa magaaneeziyeemii nu gaafate. Lakkoofsi atoomawaa immoo lakkoofsi atoomawaa jechuudha. Eenyu faana wal qixa? Lakkoofsa pirootoonii faana wal qixa. Lakkoofsi pirootoonii immoo meeqadha? 12dha. Kanaafuu lakkoofsi atoomawaa isaa meeqa ta'a? 12 jettu jechuudha sitti. 12 ta'a. Baaratti kan nu gaafate immoo lakkoofsa elektiroonii isaa. Lakkoofsi elektiroonii isaas 12 ta'a. 12 ta'a. Isaas 12 ta'a maaliifi atoomiin kun chaarjii dhabeessa waan ta'eef elektiroonii isaa hin kennines hin fudhannes waan ta'eef jechuudha. Elektiroonii kana hin kennines hin fudhannes atoomii biraarraa jechuudha. Osoo kenneera ta'e elektiroonii fi pirootoonii lakkoofsi elektiroonii fi lakkoofsi pirootoonii wal caala jechuudha. Kanaafuu atoomiin magaaneeziyeemiin kun chaarjii dhabeessa waan ta'eef wal qixadha jechuudha lakkoofsa pirootoonii faana. Kanaafuu 12 jenna. Asirratti caaratti immoo lakkoofsa niwutiroonii isaa meeqadha? Lakkoofsa niwutiroonii argachuuf immoo lakkoofsi niwutiroonii jechuudha. Lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa meeqaati? Lakkoofsa maaliiti? Lakkoofsa atoomawaati. Lakkoofsi hangaa isaa meeqadha? 24. 24 hir'isuu lakkoofsi atoomawaa meeqadha? 12dha. Kanaafuu 24 irraa 12 meeqa? 12. Kanaafuu lakkoofsi niwutiroonii isaa meeqadha? 12 ta'a jechuudha innis. Gaaffii lammaffaa. Atoomota armaan gadiif lakkoofsa elektiroonotaa, pirootonotaa, niwutiroonotaa fi lakkoofsa hangaa isaa barreessi. Asirratti kan nu kennameeti jiru maa'inni asitti baay'ee mul'achaatiin jiru. Kitaaba keessan irraa ilaaluu dandeessu isini. Kuni boorooniidha jechuudha. Boorooniin immoo lakkoofsi hangaa isaa 11dha. Lakkoofsi hangaa isaa 11dha. Lakkoofsi atoomawaa isaa immoo meeqadha? 5dha jechuudha. 5dha. Kanaafuu boorooniin lakkoofsi elektiroonii isaa meeqa ta'a jechuudha? Lakkoofsi elektiroonii isaa meeqadha? Elektiroonii asitti barreessinu kan booroonii jechuudha. Booroonii barreessinu lakkoofsi elektiroonii isaa kan lakkoofsi elektiroonii isaa jechuudha. Kan elektiroonii meeqadha? 5 ta'a. Pirootoonii isaa immoo meeqadhaanis 5 ta'a jechuudha. Kan niwutiroonii isaa immoo meeqadha? Niwutiroonii argachuuf immoo lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa maaliiti? Lakkoofsa atoomawaa jechuu dandeessu yookiin pirootoonii jechuu dandeessu. Lakkoofsa atoomawaa jennu ga'a. Lakkoofsa atoomawaa isaa immoo meeqadha? 5dha. Kanaafuu asitti lakkoofsa niwutiroonii isaa argachuuf lakkoofsi hangaa isaa meeqadha? 11dha. 11 hir'isuu meeqaati? 5. Meeqa ta'a jechuudha? 6. Kanaafuu lakkoofsi niwutiroonii kan booroonii meeqadha? Niwutiroonii isaa jechuudha 6 ta'a. Akkasuma immoo lakkoofsa maaliis nu gaafateera? Lakkoofsa hangaas nu gaafateera. Lakkoofsi hangaa isaa meeqadha? 11dha jechuudha. 11. Baarra kan jiru almuuniyeemiidha. Almuuniyeemiin maal nu gaafate? Lakkoofsi elektiroonii isaa meeqadha? 13 ta'a. Lakkoofsi elektiroonii isaa 13. Lakkoofsi pirootoonii isaa 13. Lakkoofsi niwutiroonii isaa immoo maal ta'a jechuudha? Lakkoofsi hangaa isaa asirratti barreeffameeru 27. Asirraa hin mul'atu. Kitaaba keessan irraa ilaaluu dandeessu. 27 irraa 13 hir'istu.
kudha sadii jettu meeqa ta'a? Kudha meeqa ta'a jechuudha? Kudha afur ta'a jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi niwutiroonii isaa kudha afurii. Lakkoofsi hangaa immoo meeqadha? 27dha jechuudha. Akkasiin kan hojjetan. Inni itti aanu immoo caarra kan jiru kaalsheemiidha. Kaalsheemii. Asirratti gaa akkuma dura isin jedhe kitaaba kanarraa hin mul'atu. Kitaaba keessan irraa dandeessu. Kaalsheemiin lakkoofsi hangaa isaa meeqadha? Asirra barreeffamee jira 40dha. Lakkoofsi atomaa isaa immoo 20dha. Kanaafuu lakkoofsi pirootoonii isaa elektiroonii isaa barreessinu dura elektiroonii isaa meeqadha? Elektiroonii isaa 20. Lakkoofsi pirootoonii isaa meeqa? 20 lakkoofsi niwutiroonii immoo lakkoofsi niwutiroonii jechuudha. Lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa atoomawaati mitire? Lakkoofsa yookiin lakkoofsa pirootoonii jechuu dandeessu. Lakkoofsa pirootoonii haa jennu. Kanaafuu lakkoofsi niwutiroonii lakkoofsi hangaa isaa meeqadha? 40. Asirraa akkuma ilaaltan jechuudha. 40 hir'isuu 20 lakkoofsa pirootoonii jechuudha. Lakkoofsa pirootoonii 20 jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi niwutiroonii meeqadha? 20 ta'a jechuudha. Kanaafuu 20 jettu asitti. Lakkoofsi hangaa isaa meeqadha? Lakkoofsi hangaa isaa meeqadha? 40. Asirraa akkuma asirratti barreeffameeti jiru jechuudha. Asirratti 40 jechuudha. Lakkoofsi hangaa isaa 40dha. Kan kaalsheemii. Inni itti aanu immoo daarra kan jirudha. Kan niyoonii jechuudha. Kan niyoonii lakkoofsi elektiroonii isaa meeqadha? Lakkoofsi elektiroonii isaa 10. Lakkoofsi pirootoonii isaa 10. Lakkoofsi niwutiroonii isaa meeqadha? Lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa atoomaa yeroo irratti meeqa argattu? Niwutiroonii jechuudha. Lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa atoomaa meeqa ta'a? 20 hir'isuu 10 meeqa argattu? 10 argattu jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi niyoonii meeqadha? 10 ta'a jechuudha. Lakkoofsi hangaa isaa meeqadha? Lakkoofsi hangaa isaa meeqa ta'a? 20dha jechuudha. Inni itti aanu gaaffii sadaffaa gabatee armaan gadii odeeffannoo sirrii ta'e guutii jedha. Mee waliin haa guunnu. Egaa kun liitiyeemiidha. Lakkoofsa pirootoonii isaa yeroo guunnu kan liitiyeemii jechuudha. Meeqadha? 3 guutuu asitti. Maal ta'a asitti? 3 guutuu. Lakkoofsa niwutiroonii kan liitiyeemii maal ta'a? Lakkoofsa niwutiroonii argachuuf lakkoofsa hangaa hir'isuu lakkoofsa maaliiti? Lakkoofsa atoomawaati. Lakkoofsi hangaa isaa meeqadha? 7dha. 7 irraa lakkoofsi atoomaa isaa immoo meeqadha? 3. Kanaafuu lakkoofsi niwutiroonii meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu 4 guutuu asitti. Lakkoofsi elektiroonii meeqa ta'a? 3 ta'a. Maaliif pirootoonii faana wal qixa jechuudha. Elektiroonii fi pirootooniin wal qixadha. Inni itti aanu immoo asirratti lakkoofsi pirootoonii 7 kan ta'e niwutiroonii isaa 7 kan ta'e asitti eenyu akka ta'e guunnaa jechuudha. Eenyu akka ta'e guunna. Eenyudhaani? Naayitiroojiinidha. Naayitiroojiinii lakkoofsi hangaa isaa 14dha. Gabatee pireedikii irraa ilaaluu dandeessu. Lakkoofsi atoomaa isaa immoo 7dha. Naayitiroojiinii. Kanaafuu asitti immoo lakkoofsa niwutiroonii isaa yeroo guuttan immoo kan naayitiroojiinii jechuudha. Meeqa ta'a? 14 irraa 7 yeroo hir'isan meeqadha? 7 ta'a jechuudha. Kun akkuma argitan naayitiroojiinii asitti guutameetti jira iddoo bu'iinsaa jechuudha.
lakkoofsi atoomaa isaa immoo meeqadha? Asitti yoo guuttan 7 ta'a. Lakkoofsi hangaasaa 14 ta'a jechuudha. Akkasiin guutu. Inni itti aanu immoo lakkoofsa pirootoonii 9 kan qabu eenyudha inni? Filooriinidha. Egaa asitti lakkoofsi elektiroonii isaa immoo 10dha. Egaa lakkoofsi pirootoonii fi lakkoofsi elektiroonii wal caala jechuudha. Kanaaf maal jennaani? Atoomii chaarjii qabeessa jennaani. Elektiroonii maal godhe jechuudha? Elektiroonii atoomii biroo irraa fudhateet elektiroonii isa dabalate. Eenyu? Filooriiniin jechuudha. Kanaaf maal jennaani? Chaarjii qabeessa jennaan jechuudha yeroo kana. Asirratti yoon isinii kaasu kana niikulasii jedhaatii fudhadhaa. Isa kana immoo sheelii jedhaatii fudhadhaa. Ishii kana sheelii jedhaa. Yookiin kalarii biraatiin isiniif kan kaasaa. Kalarii adda addaa jechuudha. Ishii kana niikulasiinaa jedhaa. Ishii kana jechuudha. Ishii kana immoo sheeliinaa jedhaa. Sheeliinaa jedhaa. Kan filooriinii isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Amma egaa lakkoofsi pirootoonii isaa meeqadha? Lakkoofsi pirootoonii isaa 9. Eessa keessatti argama gaanni? Eessa keessatti argama? Pirootooniin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pirootooniidha jechuudha kun. Chaarjii poozitiiva kan qabu. Asitti poozitiivatti ni barreessuu dandeessu keessa ishiitti jechuudha. Ishii kana poozitiiva jechuu dandeessu. Niwutiroonii isaa immoo niikulasii keessatti kan isin barreessuu qabdan jechuudha. Niwutiroonii isaas 1 inni immoo meeqadha? Niwutiroonii isaa 10dha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isin gaa akka isinitti mul'atu seeraan daftara keessan irratti kaasuu dandeessu jechuudha. Sana booda egaa elektirooniin isaa immoo meeqadha? Elektirooniin isaa immoo meeqadha? Mee waliin ilaallu elektiroonii isaa jechuudha. Elektiroonii isaa meeqadha? Elektiroonii isaa 10dha egaa. Kanaafuu 10 waan ta'eef sheeliin ni jalqaba 2 baatti. 1, 2. 2 elektirooniin isaa isinuu kennametti jira 10 jechuudha. Kana jechuun osoo chaarjii dhabeessa ta'ee jiraate jechuudha. Elektirooniin isaa 9 ta'a ture. Kana jechuun asii 2 keenyeetii jira. Elektiroonii jechuudha. Isa gubbaa kana sheelii isa gubbaa kana irratti immoo meeqa keenya? 7 keenya jechuudha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osoo chaarjii maleessa ta'ee jiraate otoo chaarjii hin qabu ta'eeti jechuudha. Amma egaa chaarjii qabeessa waan ta'eef lakkoofsi pirootoonii fi lakkoofsi elektiroonii wal caala. Asitti 10, asitti 9. Kanaafuu wal caalaa chaarjii qabeessa jechuudha. Chaarjii qabeessa waan ta'eef chaarjii qabeessa waan ta'eef atoomii biraa irraa filooriiniin jechuudha elektiroonii tokko fudhate. Kalarii biraatiin isin barreessa isa inni fudhate jechuudha. Asan isinii ka'a. Yeroo kana meeqa ta'e jechuudha? Elektirooniin isaa 10 ta'ee jechuudha walii gala. Yeroo lakkooftan amma elektiroonii isaa yeroo lakkooftan meeqadha? Isa keessaatiin 1, 2, 3 isa fudhateen 4 isa atoomii biraarraa fudhateen jechuudha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta'e jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Kanaafuu egaa lakkoofsi pirootoonii fi elektiroonii yeroo wal caalutti atoomiin sun chaarjii qabeessa jennaani jechuudha. Filooriiniin kun jechuudha atoomii biraa irraa jechuudha. Atoomii biraa irraa elektiroonii ofitti fudhate.
ofitti fudhate kun ishii kana ishiin magariisaan isinii kaa'e kana atoomii biraarraa elektiroonii tokko fudhate jechuudha. Yeroo kana elektiroonii waliigalaa isaa 10 ta'e. Yeroo kana maal gootu gaa iddoo bu'ee isaa maal gootu akkasiin keessu jechuudha. Filoorni yoon isinii barreessu akkamiin keessu filoorni jechuudha. Akkasiin keessu meeqa ta'a? Asitti lakkoofsi atoomawaa isaa 9 ta'a. Lakkoofsi hangaa isaa immoo 19dha. Sana booda maal gootu asii chaarjii keessu jechuudha. Chaarjii negatiiva kan jedhu kana keessu. Kana jechuun mataa ishiirra chaarjii negatiiva yeroo keessan elektiroonii fudhachuu isaa agarsiisa jechuudha. Yeroo poozitiiva keessan immoo kennuu isaa agarsiisa. Kanaafuu amma hin fudhate waan ta'eef asirraa akkuma argitan isa magariisaan isinii barreesse kana jechuudha. Atoomii biraarraa elektiroonii ofitti fudhate waan ta'eef negatiiva keessu jechuudha mataa ishiirratti. Elektiroonii 2 soo fudhate negatiiva 2 akkasiin keessu. 3 soo fudhate 3 akkasiin keessu jechuudha. Amma tokko qofa waan fudhateef jechuudha akkasiin keessu jechuudha. Negatiiva akkasumaan keessu yoo barbaadan tokko sas kaa'uu dandeessu. Akkasisoo keessan tokko fudhachuusa agarsiisa. Kanaafuu iddoo bu'ee isaa yeroo keessan akkasiin keessu. Asirraa gaa lakkoofsi niwutiroonii isaa meeqa ta'a? Lakkoofsi niwutiroonii lakkoofsa hangaa irrasu lakkoofsa atoomawaatiin jire lakkoofsa niwutiroonii jechuudha. Kanaafuu asitti bakka kana iddoo kanatti maal guuttu? Bakka kanatti jechuudha. Lakkoofsa niwutiroonii isaa meeqa guuttu? 10 guuttu jechuudha. 10 ta'a. Lakkoofsi elektiroonii isaa 10dha. Kanaafuu lakkoofsi atoomawaa isaa meeqa? 9. Lakkoofsi hangaa isaa meeqadha? 19 jettu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo kan eenyu hojjenna? Kan magaaneeziyemii hojjenna. Kan magaaneeziyemii lakkoofsi pirootoonii isaa meeqadha? 12dha. Lakkoofsi lakkoofsa maaliiti? Lakkoofsa niwutiroonii isaati. Lakkoofsi niwutiroonii argachuuf immoo lakkoofsa hangaa irrisuu lakkoofsa atoomawaati. Lakkoofsi hangaa isaa meeqa? 24 irraa 12 jechuudha. Meeqadha? 12 arganna jechuudha. 12. Lakkoofsi elektiroonii isaa meeqadha? Innis illee 12. Akkasiin keessu jechuudha. Asirratti maal gootu? Asitti ishii argoon jechuudha. Asitti 18 keessuu fi 18 keessu lakkoofsi hangaa isaa 40 asitti 40 keessu jechuudha. Itti aanu immoo kan silkeniiti. Silkeniiti. Silkenii yoo keessan akkasiin as silkenii kaa'a. Silkenii lakkoofsi kan silkenii jechuudha. Lakkoofsi pirootoonii isaa meeqadha? Lakkoofsi pirootoonii isaa 14dha. Maaliif lakkoofsi elektiroonii isaa asii 14 waan ta'eef jechuudha. 14 waan ta'eef lakkoofsi elektiroonii fi lakkoofsi pirootoonii walqixa jechuun atoomiin sun maal jechuudha? Chaarjii dhabeessadha jechuudha. Chaarjii dhabeessadha. Chaarjii dhabeessa kan jennu atoomiin sun elektiroonii hin fudhannes hin kennines jechuudha. Silkenii as keessu as 14 keessu jechuudha. Lakkoofsa hangaa isaa immoo meeqa ta'a? Lakkoofsa niwutiroonii fi lakkoofsa pirootoonii yoo walitti daatan lakkoofsa hangaa argattu. Lakkoofsa niwutiroonii fi lakkoofsa pirootoonii yeroo walitti daatan lakkoofsa maalii argattu? Lakkoofsa hangaa argattu. Kanaafuu 14 dhabuu 14 meeqadha? 28 lakkoofsi hangaa isaa 28 ta'a jechuudha. Asitti maal gootu? 14 guutuu akka kanatti lakkoofsa atoomawaa jechuudha. Lakkoofsi hangaa isaa immoo maal ta'a? 28 ta'a. Egaa ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo itti aanuun 2.3 moolookiilota kan jedhu walitti deebina. Yaadaa fi gaaffii qabdan akkuma beekamu koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura.